Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel AKAP yookaan AKAP nagaa kiyya nagayya kiyya kan kabajaan jaalala bakka isin jirtan maratti isin biraa fageessuun isin jira. Egaa irraa wanti isin agarsiisu gaafii namootaatiin kan wal qabate jechuudha. Footoo akkamitti wal bira fiduu dandeenya? Fakkeenyaaf kan akkas jedhuudhaan koomentii jalaa dubbiseera jechuudha. Kan ammoo deebisuun irra jira jechuudha. Footoo jechuudha kan jaalallee keessanii yookaan nama jaallatan hiriyaas ta'e abbaas ta'e haadhas ta'e nama jaallatanuun akka waa wal biratti kaatanii gootanii nama meeqa baay'ee gowwoomsuu ni dandeessan jechuudha. Waa tokko akka ittiin beekamnetti sunis aappii kana ni qabdan jedheetii yaada caalaan keessanii itti fayyadama isaan isin agarsiisaa jalqaba gara YouTube channel kiyyaa warra dhuftan jechuudha. Haaraan aanaa dhufu keessummaa kiyya baga nagaan dhuftanii manni keenya keessanii seenaa irraa baradhaan isin jira. AK app yookaan AK app jettaniitiin akkanatti barreessan jechuudha. Sana booda isa yeroo jalqabaa kanaatiif isiniif bahu subscribe gootan jechuudha. Achi booda erga subscribe gootanii boodallee like gochuu yaada keessan barreessuu hin dagatinaa isin jira kabajamtoota jaalatamtoota keenya gara barnoota keenya irratti dabarfanna. Barnoonni keenya irraa aappii kana ni qabdan jedheen abdadha. Mirror photo editor kan jedhu jechuudha. Kunoo Play Store keessan seentanii mirror photo kana hunda barreessuu yoo naxxanu xiqquma si barreessaniinaan mirror jettaniinaan wanni isiniif baha. Kunoo isa kana jechuudha. Kana keessaa immoo suuraa dubartii lamatu walitti garagalte taati. Isii walitti garagalte buufatina. Isii walitti garagalte kana buufattan jechuudha. Achi booda amma inni seenna jechuudha. Appilikeeshina sana appilikeeshinni kun isa kana jechuudha. Oggasiin seentanii akkanatti isiniif baasa jechuudha. Isa tokkoffaa jiru kanarraa amma afurii tokko lama sadii afur shan haga shanii qaba jechuudha. Sana gaa isin keessa deemtanii ilaallachuu dandeessanii isa tokkoffaarra jiru amma dhaqeen gaalaarii keessaa footoo fidadhee dhufee isin agarsiisa jechuudha. Tartiibaan amma tokko hunda agarsiisuun naaf hin ta'u. Egaa inni tokkoffaa kana fakkaata jechuudha. Suuraa tokkicha gosa lama akka nama lama wal biratti ka'ee fakkeessu jechuudha. Akka nama lama wal biratti ka'ee fakkeessuudha. Inni lamaffaan yoo isin tole raayitiin kun gubbaa kanarra jirti seef gootan jechuudha. Egaa isa gara lammeessaatti immoo deemna. Inni gara lammeessaa immoo bileender jedha. Isa kana jechuudha. Gaalaarii kiyya keessa seeneen fidadheetiin dhufa footoo. Egaa isa lammeessaa kana keessatti jechuudha. Suuraa lama irratti kan isin okkee gootan jechuudha. Suuraa lama irratti jechuudha. Suuraa tokkoon jaalallee keessanii suuraa wal bira fiduu barbaaddan si'a tokkicha raayitiitti gootan jechuudha. Kunoo amma suuraa wal bira fiduu barbaade lamaan raayitiitti godheera. Raayitiin kunoo gara gadii kana ni jirti. Raayitii kana immoo si'a tokko akkanatti cuqaasa jechuudha. Sana booda kunoo haala kanaan naa baasa. Achi booda kunoo photos ka jettu gubbaa kanarratti akkanaan as buta jechuudha. Sana booda gara gadii kana kunoo blender ka jettu kana yeroo jalqabaaf akkana cuqaase mallattoo kana keessaa jechuudha. Isa sadaffaa kana jiru kana filadhee yan isa sadaffaarra jiru kana akkanatti cuqaastan jechuudha. Sana booda kana walitti buttanii akka fedha keessaniitti kunoo akkanatti walitti buttanii isaan walitti garagale kana immoo kunoo gara gadii kana kan walitti garagalchuu ni jira. Kunoo akkanatti cuqaastan jechuudha. Ammallee isa garanaa kana cuqaastanii akkanatti walitti garagalchitan jechuudha. Isa kana cuqaastanii kanatti walitti garagalchitanii isa kanas ammas kana cuqaastanii jechuudha. Ammas kanatti walitti garagalchitanii sana booda walitti buttan jechuudha. Yoo barbaaddanis walitti buttanii amma suuraa kana tokko akka inni ta'uuf lukaan gadi caalchita jechuudha. Kunoo haala kanarratti fakkeenyaaf kunoo haala kanaan yoo isinitti tole jechuudha. Seef kayyee gootu kun asirratti ni jirti jechuudha. Beekaan akka luka gadi dabarse jechuudha. Booda akka suuraan kun waan lutti isaa ittiin jirreef akkanatti dabarse jechuudha. Sana booda raayitiin kunoo ni jirti jechuudha. Raayit itti gootan jechuudha barbaaddane. Egaan amma isa sadaffaarra geenyeetiin jira jechuudha. Kun immoo footoo walitti qabuudha jechuudha. Sanallee keessa seeneen footoo fidadheetiin dhufa. Gaalaarii keessan hogga seentanii footoo fidachuu barbaaddanetti rurrukutan jechuudha. Kun iddoo tokkichatti footoo baay'ee walitti qabdan jechuudha. Sana booda erga walitti qabdanii booda haala isinitti toluun jechuudha. Kunoo kanaanis kan isinitti toluun jechuudha. Itti okkee gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan walitti isiniif qaba jechuudha. Sana booda dhiqaan illee ni jira. Kunoo dalga kana haalli itti mimmijeessitanuu babbareechitanuu ni jira jechuudha. Haala kanaan baay'essee isiniif gochuu danda'a jechuudha. Yoo barbaaddan seefiin kunoo ni jirti jechuudha. Isa gara arfeessaatti achi deemna.
Ishiin gara arfeessaa immoo sheep kan jedhu kana jechuudha. Sun immoo suuraa keessan onnee keessa kaa'udha jechuudha. Onnee keessa keessanii sana seentanii ilaaluu dandeessanii gamanaanis akkasuma shan jira jechuudha. Kuni footoodha beektanii. Footoo kaaftaniituma akkuma garanaa kana gootanii akka achiin isin godha jechuudha. Garanaanis akkasuma kun footoodha malee garuu kun kaameeraadha jechuudha. Kaameeraadhaan kan inni dalagu. Egaa amma suuraa kana jechuudha. Erga akkanatti gootanii kaatanii baakgiraawundiin dudduubaa yoonni tokko kan taane jechuudha. Yoonni tokko walirraa isin fakkeessuu didee amma kana telepoortii kan jettu kana ni qabdan jedhee yaada. Yoo hin qabnes ni buufattanii liinkii isaa diskiripshinii yuutuubii jalaa isiniif nan kaa'a jechuudha. Telepoortii kan jedhu kana ni buufattan jechuudha. Sana booda osoo telepoortii sana keessatti hin seenin jechuudha. Gaalaarii keessa suuraa amma seef goone ni ilaaluu dandeenya. Kunoo haala kanatti seef nuu ta'ee jira jechuudha. Suuraan amma wal biraa akkuma asirratti argitanu waan adda addaa ka'e abadan namni hin shakku jechuudha. Kun amma suuraa dubartii tokko osoo ta'e kan wal bira dhufe kun abadan namni adda addaa jedhee hin shakku jechuudha. Amma baakgiraawundiin dudduubaa waan tokko ta'eef akkanatti tokko fakkaate. Keessan garuu baakgiraawundiin nama biraa suni yookaan kan dudduuba keessaniin adda ta'uu danda'a. Dudduubni keessan walirraa adda ta'uu danda'a. Sanaaf immoo telepoortii aappii jedhamu sana ni fayyadamtan jechuudha. Sana liinkii isaa isiniif nan kaa'a jechuudha. Akkuma isiniin jedhee diskiripshinii yuutuubii kiyyaa jala sana hogga seentan jechuudha. Hogga isin akkanatti nuuni ni beektan jedhee yaada. Haala kanatti kaameeraa isin waraabuuf yaalii godha jechuudha. Sana booda gaalaarii kan jettu kun ni jirti. Gaalaarii keessaa fidattan jechuudha footoo. Gaalaarii keessaa hogga fidattanii kun haala kanaan raayit itti gootan jechuudha. Ofii isaatiif barbaadee ofii isaatiif dhiqee muree dudduuba kana isiniif lafa kaa'a jechuudha. Kun baay'ee barbaachisaadha. Irra deemtanii tokko muruun barbaachisu ofii isaatiif kan muru jechuudha. Ofii isaatiif mura. Irra deemee naannessee mura. Kunoo amma haala kanaan mureetiin jira. Sana booda kunoo gara garanaa kanatti baakgiraawundi kan jettu kun ni jirti jechuudha. Wagga kana baakgiraawundi kan jettu kana haala kanaan akka cuqaastanii kunoo haala kanaan qaat godhee isiniif baaseetiin jira jechuudha. Sana booda as keessa gaa baakgiraawundiidhaaf ka ta'u baay'eetu jira jechuudha. Kunoo haala kanaan baakgiraawundiidhaaf ka ta'u baay'eetu jira. Sana booda haala kanaan seevitti gootanii gaalaarii keessaallee fidachuu ni dandeessan jechuudha. Kunoo asirratti akkanatti hogga rukuttanii kunoo gaalaarii keessaa gosa barbaadan fiddanii bakka kanaa buufachuu ni dandeessan jechuudha. Hamma seef goona jechuudha. Yoo seef gochuu barbaadan kunoo asirratti mallattoo asirra pilaasii kana ni jirti jechuudha. Hogga isin tuxxanii haala kanaan isinii ba'a. Sana booda mallattoo daawunloodii kan agarsiiftu kana gootan jechuudha. Seef tu gaalaarii seeveed jedha kunoo amma gaalaarii keessa dhaqnee ilaallaa akka inni nuuf kaa'eetiin jiru jechuudha. Kunoo akkuma argitan jechuudha haala kanaan bareeffachuu dandeessan jechuudha. Kunoo haala kanatti jechuudha. Kunoo suuraan yeroo kunoo haala kanatti jechuudha. Namni jechuudha kana waluma biratti kaa'ee jedha malee adda addatti kaa'ee jedhee yaada jechuudha namni. Kana fakkaata barnoonni irraa ni jaallattan jireenyaaf dadhaa isin irratti dheeressuu guyyaaf dhiifama isiniin jira. Gadhumaa dhaggeeffadhaati sheerii yoo tan keessaniif godhaa isin fayyada jedhee yaada. Kana fakkaata yeroo biraatiinis walitti deebina waa'ee editariitiinis nagaan nu tura.